Hayyee ashama akkam jirtu daawwattoota faana artii nageenyi badhaadha waatiin maatiin alaamanni sa'aa namni akkam fayyaa keessanii hayyee egaa keessummaa haaraa tokko isiniif qabaadheen dhufee jira qopheessaan qophii kanaa Aniyyaas Tarrafaatii ogeessa kaameeraa miikii waliin hundufaana tura amma kallattumaan gara keessummaa kusin beeksistan darbaa baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan nuti. Hayyee egaa daawwattoonni keenya eenyu duukaa jirta kanaan hin jennee fi mee daawwattoota keenya duukaarra wal bara. Hayyee haa ta'u ulfaadhaan siniin jedha duraan dursa carraa kan laachuu keessan galatooma itti aansuudhaan maqaan koo Galataa Tamasguu jedhama barreessaa kitaabaa. Galataan eessatti dhalatee eessatti guddate? Hayyee bakki ittiin dhaladhe godina Wallagga Bahaa magaalaa Hangar Guuteettidha. Ijoollummaa korraa kaasee magaalaa Hangar Guuteetti dhaladhu malee kutaa tokko kaasee hanga kutaa Yonga Yuunivarsiitii magaalaa Manaqqamtee keessattiin guddadhe jechuun danda'ama. Hayyee galatoomi. Mee haalli guddina kee akkami? Jechuutti mee waa'ee seenaa jireenya kee gabaabinaan? Seenaan jireenya koo akkuma beekamu maatiin koo Oromoodha. Oromummaa isaaniittis baay'ee boonu. Sadarkaa kan yookiin barreessaa kan ta'uuf shoora guddaa kan naa taphate keessaa maatiiwwan koodha. Artiin Galataaf maali? Artii jechuun ana jechuudha. Artiin anadha, anis artiidha. Namni tokko addunyaa keessa jiraatu kana keessa artii keessaa bahee jiraachuu hin danda'u. Dirqama barreessaatu weellisaa ta'uun barbaachisu artii keessa galuudhaafi namni jiru kun kamiyyuu artii wajjin makamee yookiin immoo waliin makameetudha kan inni deemaa jiru. Kana gaafan jedhu wanta keessa kee jiru tokko bakkee baafachuu barbaadde karaa afuuraas haa ta'u karaa biyya lafaa artiitti fayyadamta. Artiitti gaafa fayyadamtu immoo uumaa kee galateeffachuuf illee artiitti fayyadamta. Waaqa jaalala waaqa kanaaf qabdullee kallattii artiidhaan jaalala waaqa kanaaf qabdu kallattii sanaa baasta. Gabaabumatti ani artiin wal malee hin qabnu innis nama malee hin qabu jechuun barbaada jireenya koodha. Egaa akkuma kana gosoonni artii hedduutu jiru. Baay'ee lakkoomsaan baay'eetti jiru. Amma ati barreessaadha. Gosoota artii hedduu jiran kana keessaati akkamittiin barreessaa ta'uu filatte? Ani barreessaa ta'uu kan hin filadhe yeroo baay'ee wantoota irratti dubbisee wanta keessa koo jiru ittiin baru tokko asoosamaadha. Asoosama suuraa abdii kan jedhu tokko yeroo jalqabaaf yeroon dubbisetti halkan tokkottidha kitaaba sana kan hin dubbisee bulee kanneen akka hawwii kitaabota jedhaman kana dubbisuurraan kan ka'e durii kaases waldaa keessatti yookiin cherchii keessatti asoosaman dhiyeessan ture. Qophii ayyaana irratti qophii du'aa ka'uu dhalachuu irratti maayikii qabadhee dudduuba taa'een asoosaman dhiyeessa. Asoosaman dhiyeessu kun immoo wanta keessa koo jiru dhaa'oo laata'ee bakkee baasaa gaafa na deemu namoonni yaada naa laachuutti kaanii wanti kun utuu gara kitaabaatti deebiste yaadota hedduunaa dhiyeessuutti kaanii wanta hin irraanfanne waldaa keessatti yeroo ta'e tokko asoosama dhiyeesse. Asoosaman dhiyeesse sanaan dudduubarra bakkee dhaabadhee maayikii qabadhee asoosaman dhiyeesse sana gaafa nul galu uummanni akka yerootti boo'uutti ka'e. Anumaan humna naasisi maal wanti kun jedhee gaafa ba'u namoonni na waamanii yaada naa laatan maaliif wantoota keessa keeru kana keessa kee jira kennaa isaa qabda maaliif gara kitaabaatti hin baastu yaadota jedhamu naa laachuutti ka'e namootaaf illee asoosama barreessee asoosama xixinnoo barreessee laadha mana barumsaatti yeroo isaan gaafatanii sanumarraan ka'uudhaan barreessuutti hin ka'e ani keessaa isheen maxxanse xinnoodha kitaabota hedduu barreessee hin qaba. Isaatti booddee dhufna galatoomi. Asoosamni jiruuf jireenya dhala namaati. Achi keessatti namni akka daawwitiitti of ilaala. Atis sababii ati barreessaa ta'uu filatte kanaaf naan jette gaariidha. Namni asoosama dubbisu tokko maalirraa bara? Namni asoosama dubbisu tokko wanta baay'ee bara. Wanta namoonni baay'een amma egaa sanatti boodan dhufna ta'e hin beeku. Walumaa galatti asoosama namni tokko dubbisuudhaafi birraa baruu qofa otoo hin taane illee jireenya isaallee kallattiitti sheeppii godhuun jiraata. Miidhama hawaasa keessa jiru, dandeettii hawaasa keessa jiru, hawaasa kana keessa maaltu dhokateera kan jedhullee kitaaba sana dubbisuutiin bara. Kitaaba tokko ilaaluu gabaarratti ilaaluu qofa otoo hin taane bituudhaan maalummaa kitaaba sanaa qofa otoo hin taane hawaasni keessa jiraannu kun kallattii kamiin jiraachuu qaba.
jireenya isaa irratti maaltu dhiibbaa godhaa jira, jireenya isaa immoo maaltu bu'aa gochaa jira, akka inni kallattii itti bu'aa qabeessa isa godhu jireenya isaa sanatti illee akka inni dabarreef maaltu isa godha akka jirullee kitaabota barreeffaman kana keessaa argachuu danda'a. Yeroo baay'ee dubbistoonni isa kana hin beeku. Kanaaf kitaabni tokko yoo dubbifamu, kitaabni tokko yoo barraa'u waa malee hin barraa'u gati ta'e kitaaba sana dubbisuudhaan immoo jireenya isaaniillee hawaasummaas haa ta'u wantoota garaagaraa kitaaba sana keessaa baruu hin danda'u kana yaadu dubbistoonni. Ulfaadhu asoosamni tokko kitaabni asoosamaa kun kitaaba asoosamaadha jedhamuuf ulaagaa akkamii guutuu qaba? Waan akkamii qabaachuu qaba? Ayyee egaa kitaabni hunduu barreeffameef kitaaba ta'uu dhiisuu danda'a. Kitaabni tokko kitaabadha kan isa jechisiisu namni tokko waa barraa'uu danda'uudha qaba. Kitaabni tokko kitaaba isa jechisiisuuf kitaaba barraa'ee jiru keessaa wanta irraan barree hin qabnu kitaabota barraa'anii jiran kana keessaati wantoota garaagaraadhaaf utuu bitnee dubbisnee wanta irraa barru hedduudha qabna. Kitaabni tokko walumaa galatti kitaabadha jedhamee fudhatamuu fi waan nama barsiisu tokko qabaachuu qaba, waan nama hubachiisu tokko qabaachuu qaba, qajeelfama kan ta'e illee qabaachuu qaba. Walumaa galatti kitaabni tokko kitaaba jedhamuuf barsiisaa ta'uu qaba jedhanii yaada. Kitaaba kan nuyi dubbisnuuf waa irraa barachuuf wanta jabaa tokko irraa fudhachuuf jireenya keenya ittiin geeffachuuf gati ta'e kitaabni tokko kitaaba jedhamuuf walumaa galatti wanta nama barsiisu tokko qabaachuudha qaba. Akkas. Ayyee ulfaadhu waan baay'ee nu haasute. Egaa ammatti barreessaadha. Barreessaan tokko barreessaa jedhamuuf maal ta'uu qaba? Barreessaan tokko barreessaa jedhamuuf barreessuu qaba. Barreessuu isaa qofa otoo hin taane maal barreessee karoorri isaa maalla, kaayyoon isaa maalla, hawaasa kana maal barsiisa? Barreessaan barreessaa qofa otoo hin taane balleessaadhas yeroo tokko tokko. Kanaaf balleessaa ta'uuf barreessuu hin qabu, barsiisaa ta'uuf barreessuu qaba. Kanaaf barreessaan tokko barreessaa ta'uuf barreessuu qabu hin barbaadu. Galatoom. Barreessaan kennaadha moo namni kamiyyuu shaakalee wanti fiduu danda'udha, wanti godhuu danda'udha? Egaa jarri hundi isaanii ol keessa yeroo tokko tokko kennaadhaan jettaa yeroo tokko tokko shaakalaan hin dhufa. Namni tokko fedhii barreessuu qabaatee kennaa isaa hin qabu taanaan rakkoodha. Kennaa isaa qabaatee fedhii barreessuu hin qabu taanaanis rakkoodha. Kanaaf an kan korraa kee gaafa dubbadhu yeroo itti halkan hirriba keessaa ka'ee barreessuu fa'aa qaba. Nagaan na dhowwatee sa'aatii sagalitti ka'ee barreessee gaafa wanta barreessuu barbaadu sana barreessu moo hirribi na qabata. Kana gaafa sa'aatii sii dhufetti barreessite jechuudha. Sa'aatii manaa dhufetti wanta sana nan barreessa konkolaataa keessa taa'u gaafa taa'u nan barreessa. Yeroo immoo walitti fufiinsa torbee tokkoof illee barreessi naan hin jenne qaba. Sa'aatii sanatti wanta barreessuu hin qabu. Yeroo itti immoo daqiiqaan nama wajjin taa'utti illee wanta sana barreessi naan jedhee keessa konna cinku jira. Kana gaafa laallu barreessuun kennaadha. Barreessuunis shaakala yookiin immoo dubbisu baay'ee dubbisuu irraallee kan namatti dhufu ta'uu danda'a jechuudha. Abbaarraa abbaatti garaagarummaa qaba. Galatoomii